keessuma ani akkan argetti qabsaawaan Oromoo namni maaliyyuu haa jedhu malee dantaa dhuunfaatiif jecha gara qabsoo kaseenu hin jiru. Amma warri faarsee bulaan akka jedhanii warra bolola aangoo qabanii warra akkasiitu wal gahee akkasillee hin jedhu. Nama hundumtuu numa beekama namni keenya inni taa'ee nu dhaggeeffachaa jiru kuni eenyufaatu bolola aangoo qaba amma. Aangoo argatee yookaan Oromiyaan walaba taatee bilisoomtee yookaan immoo sirni dimokiraatawaan tokkos ijaarame biyya sana dhaqee namni bulchuu barbaadu. Warra amma jiru kenna keessaati. Dhaqee achirratti aangoo argachuu ka barbaadu. Eenyu jedhanii hinnaa ilaalanii nama beekatu jira. Kun waanuma ifu. Amma Profeesar Mahammad dhaqee osoo Oromiyaa wannoo taate pirezidaantiitti ta'uu fedha hin barbaada. Aangoo hin barbaadu. Namoonni amma jiran kun warra aangoo barbaadanidha. Aangoof warra bololan, warra hinaafan, warra jibban otoo isaan hunduu nama ta'anii saba isaanii kabachiisanii nyaatee akka inni godhanii akka inni fudhatamne godhanii biyya isaa keessatti nama fakkaatee oolee akka inni bulu osoo godhanii aadaa isaatiin afaan isaatiin kabajamee biyya itti jiraatu osoo ta'e waggaa 1,000 osoo bitaniiti namni bulchanii namni isaan gaafatu filannoo malee osoo bulchanii illee namni isaan gaafatu jiru dhugaa dubbachuudha. Garuu kan osuma beekanii bolola aangootiif warra yaa'anii jedhu. Maal jechuuf hin jedhee namoonni siyaasa keessatti qooda fudhatanii riskii akkasii fudhataniitu itti deemu. Hogguu deeman immoo karaan asiin yoon deeme saba kana hin fooyyessaa, jiruu isaa hin fooyyessaa, siyaasa isaa hin fooyyessaa. Sirna kana irraa kaasaa jedheeti yaada. Dhaabinni tokko immoo akka biraatti yaada. Namni tokko immoo akka biraatti yaada. Garuu waliigalli wanni irratti walii galamu rakkoo uummata sana hiikuudha. Egaa yeroo walii dhaaba Oromoo keessatti yookaan siyaasa Oromoo warra geggeessan keessatti rakkoon ani arge tokko yoo jiraate namni hundumtuu dantaa isaatiif jedhee deemasa jedhu ani isa hin fudhadhu jedhee bira darbeera. Namni hundumtuu waa'ee saba isaatiif yaada sabuma isaatiif hojjechuu barbaada. Namoota hamman beekutti jechuudha. Garuu ammoo ani karaan jedhe kanatu wayyaa jedha. Inni tokko immoo lakki karaa kiyyaa wayyaa jedha. Kana dorgommiin kun taa'anii ati kana jette ani kana jedhe mee gidduutti ilaallee immoo isa kamiin haa hordofnu jechuu mannaa ati akkana jette miti ansi dhiisee deeme dhimma keeti. Ati karaa feete deemian immoo karaa kanan deema jedhee hundumtuu karaa ofii deemu. Karaa ofii deemuun kun immoo maal? Karaa ofii deemuu qofaan raawwachuu didde. Walirratti ololu, diina wal taasisu, wal diinoonfachuu. Diina islaati isa fuula isaa dura jiru, isa dhiiga saba isaatii tuutaa jiru, isa cunqursaa jiru, isa eenyummaa isaa balleessaa jiru. Isa irratti xiyyeeffachuu dhiisee gara walii isaatii deebi'a. Garee ijaarrate, gareensaa garee isa tokko isa keessaa bahee yookaan immoo isaan mormuu, isa yaada isaa fudhachuu didee asiinis achiinis qabee maqaa isaa xureessuu, balleessu kana qofa irratti xiyyeeffata. Kana irratti xiyyeeffachuun isaa akka inni sirna isa dura jiru sana akka inni hin jigsine isa godhee sirnichi immoo itti fayyadame qoodiinsa kana ittumaayyuu babal'isee rakkoo uummata kana gadi hundee isaa gadi jabeessaa deeme jechuudha. Kana maaltu fidee taa'anii waliin dubbachuu dadhabudha. Eega dura dammaqnee kaane kana maa arguu dadhabna. Kana dadhabuu dhabuun keenya sadarkaa har'a amma irra hubannee irra geenye kana kaleessa irra gahuu dadhabuun keenya hir'ina keenya jedha. Dadhabna keenya. Kana fudhachuu